akka namni wal waamame ture jijjiirama waggaadhaa kana. Kanaaf karaa waldaa kanaan immoo isin waamnee isin wajjiniin wanta kana hirmaachuudhaaf carraa argannee jechaadha. Kanaaf iyyuu barri kun immoo bara gaarii, bara eebbaa, baratti waan hundumaan gaarii ta'e Waaqayyo nuu godha. Waaqayyoon isa abdachaa, isa amanachaa immoo laaqana kana walii wajjiniin hirmaannaa jechaadha. Isin haa eebbisu harka keessan dhiqattanii. Warra biraan geenye. Am sini berdan di sama dan di sini itu sendiri. Bodan house Kagak beti. Kalau yang itu tu, aku kewajiban mesti tahu semua. Menurut. Bodan jantung orang tu. Orang itu. Itu umur jalan tadi. Karena kan jalan bodan semua bodan ni. Jabatan dah tiada jalan ni. Namun tak kasih tu. Itu mana? Ramai kita tanggari dari tanah. Biddenichi sheefte waxicha biddenichate qoosheerruma deddeebi'aa fi warra fixaniif sanaan qabanneerra waan ta'eef rakkoo hin qabu. Demo. Las samu.
Isaa kennaa fi iddeen ta'u jira waan ta'eef isaa naa kenni ibiddee jecha. Baay'een gadda dhuga namicha kana laalee baay'ee na gaddisiisa jecha nyaatu sana baay'ee na gaddisiisa dhuga namicha isa sana laalee deeggaramuu qaban waaquma kadhattee nama barbaaduufidha dhugaa karaa garaa garaa malee baay'ee si gaddisiisa kan itti nyaatu argitee ta'e. Ay, waaqayyo karaa qabaa jabaadhaa isin. Hin amantumini isatti. Nama qofa nan gadda jireenya biyyatti. Ishi. Gamba addunyaa jiru. Nama baay'een argamu ture warra warroota akkanaa kana baay'een argamu. Garuu amma waaqayyo kan gammadu qaba. Bakka. Jireenya biyyatti waaqayyo kan gammadu qaba. Dhugaadha. Isatti gammadu waan hundumaa irra caala. Dhugaadha. Warri amma biyya kana sochii qabne yookaan argu baay'ee waaqa galateeffadde bakka yaa waaqayyo ammanumaanuu na jiraachisii ammanumaanuu akka itti galateeffadhu na taasisi Kuno kee dhugi bakka dhugi. Shoo dhugaa waaqayyo gaariidha. Isa qabaachuun waan hundaarra caala jabaadhu. Sinillee waan ammanuma caalaa sammuu keessan hafan. Amiin amiin amiin. Namni beektaa nama qaamni nama kana beektaa akka namaatti ani ilaalee jira nama tokko amma sammuu isaanii warri fagoo hin taane akka namaatti iddoon kennaniif. Singaruu amma ayyaana kana irratti nu kabachiisuu keessan baay'ee waan gammachuu addaa takka ba'arra. Dhugaadha. Boloota keenya deeggarsa kana isinii godhani waaqayyo isaan eebbisu. Isaan eebbisu. Gooftaan dabalataanis immoo warra akkasitti mormaa kunoo warra siyakeetti haala kana qindeessan hundumaa. haala kana qindeessan kana waan isin eebbisu. Ameen ameen ameen. Isaanillee achitti biyya jiranitti waan isaan eegu. Ameen ameen ameen. Yeroo isaaniitti irratti. Ameen. Qabeenya isaaniitti irratti. Ameen. Fayyaa isaaniitti irratti. Ameen. Isaan eegu. Ameen. Isinillee akkasuma isin eegu. Ameen. Tuma sin gidduutti nyaatanii dhugaa jirtanii yaada gabaabaa nagaama nagaama egaa nama keenyatti xiqqoo wal harcaasaa ta'e warri kaanii reefuu dhufanii warri kaanii dura dhuftanii walumaa gala wanti dubbachuu barbaade sagaleen kun nagaama wanti dubbachuu barbaade gabaabaatti sila obboloonni keenya dubbataniiru. Dhimma guyyaarraa nyaata guyyaarraa kana kan isin affeeranii obboloota keenya biyya hambaa jiran waldaa hiikamsaa keessatti kan waaqeffatan biyyuma keenya kana keessaa jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf gara biyya hambaa deemanii hojii garaagaraa hojjetanii kan jiraatantu namoota dadhaboo ayyaana kana irratti
ofii isaaniitii ayyaaneffachuu hin dandeenye ammoo ta'ee guyyaadhuma tokko bisaan laaqana nyaachifnee karaa isaanii waaqayyo akka nu eebbisu barbaanna yoo dadhaboota kanaaf dhaabannee nuyi waaqayyoon biraa eebba argannadhanii laaqanarraa kan akkasitti nyaatanii isaan haala mijeesse ani immoo jechaadha kun obboleessa keenya wajjin bakka buunee iddoo kanatti nyaata kana akkasiin nyaatanii nus gara kana dhufnee akkasuma namoonni iddoo kana nuu qindeessanii haala kana nuu mijeessan illee jiru walumaa galasaa obboloota keenya biyya hambaa keessa ta'anii ofii isaaniitii haala rakkisaa haala dhiphisaa keessa ta'anii jireenya fooyyeffachuudhaaf hojii garaa garaatu hojjetanii isin yaadatan kana si'a tokkicha waaqayyo isin haa eebbisattuuni. Waaqayyo isaan eebbisadhaa si'a tokkicha. Ulfaataa waaqayyo isiniinis isin haa eebbisu. Wanti guddaan jireenya jiraannu keessatti kan nu gargaaru waaqayyoodha waan ta'eef waaqayyoon illee kadhadhaa akka amantii keessaniitti waaqayyootti jabaadhaa waaqayyoon kadhadhaa waaqayyoon immoo isin haa gargaaru jireenya keessanii waaqayyo haa dhaabatu ulfaadhaa eebbifamaa isiniin jechuu jaallannaa akkasuma namoota haala kana nuuf qindeessan kallattii garaa garaatiin ganda kana keessatti hojii kana akka nu hojjennuuf haala kan nu mijeessan as keessatti illee nu gargaaranii hojii garaa garaa hojjetaa kan jiran si'a tokkicha isaaniin illee waaqayyo isin haa eebbisodhaan ulfaadhaa waaqayyo isin haa eebbisu hundumti keessanuu eebbifamaa isiniin jennaa yeroon keessan eebbifamu ayyaanni kun ayyaana eebbaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u waaqayyo immoo nu gargaara gaaf tokko immoo kanarra haalli isaa haala fooyya'aadhaan waaqayyo nu gargaara ammallee kallattii danda'ameen isin bira dhaabachuudhaaf biyya allaa isin haa eebbisu waaqayyo ulfaadhaa obboloota keenya biyya hambaa jiranis waaqayyo bara isaanii jireenya isaanii haa eebbisu ulfaadhaa isiniin jennaa eebbifamaa. Ameen. Inni caalu uumaa keessan afaan dandeessaniin iddoo jirtanii uumaa keessan ijoollee galaa akkasuma waajjira hawaasummaa ganda burqaa arguuf hojjettoota achi keessa jiran bulchaa ganda kanaa akkasuma dhimma nageenyaa warra hojjetan hunduma isaanii galateeffannaa ulfaadhaa jennaani si'a tokko hamilee waajjira hawaasummaa hojjettu isheenii hojjettoota isaanii mara wajjiniin waliin jiru isin jajjabeessuudhaaf guyyaa kana buna wajjiniin dhuguudhaaf haala kan mijeessan isaanii jechaadha. Hunda dursaa warreen akkasitti yaadanii fuula waaqayyoo durattis ammoo namni harka namaa kajeelaa kaan hin beelaa karaarra taa'ee namni waa tokko namatti kennullee dhibaachuu danda'a yerichee isuma beekamu waan ta'eef akkaataa akkasiitiin yaadanii jarri kun tirfii ta'e osoo hin taane lammii keenya bukkee yoo dhaabanne nama tokkitti illee yoo bishaan kubbaayyaa tokkollee yoo laannee fi waaqa duratti gaarummaa qaba jedhanii akkasitti yaadanii isaan waan qaban irraa walitti funaananii akkaataa akkasiitiin sin bukkee dhaabatanii boruu sin qopheessa ta'uu hin taane har'a lubbuu tokkitti bishaan obaasuun fuula waaqayyootti gaarummaa qabaachuu danda'a waan ta'eef ammas ni danda'ame haamlee kennaafiiti waaqa sana eebbisu kana isaanitti haa baruu waaqayyoos immoo hamma dhumaatti isaan wajjiniin haa ta'u uuma isaanii haa bareechuu.